Ifa ifattiin Sani. si. Waan Deemsichi durirraa silaa hojjetamaa ture. Kuni waan durirraa hojjetamaa ture. Maaliif yoo charchiin tuqame uummanni kan nuti kana uummanni Oromoo Kiristaanaatis hubachuu qaba. Rakkoon rakkoo uummata nafxanyaati malee rakkoo amantaati akka hin taane Oromoon Kiristaanaatii fi Oromoon Islaamaa wal hubannoo qabaachuu qabdi hin jaalladhu. Akkasi wallahi ummanni keenya amma sa'aati kan dammaqee jira beekta akka ergasii. Dammaqee jira maaliif yoo jette inni akka ergasii abbaan arge dhufee amantaan maaliin gandaan inni walitti buusuu hin jiru. Osuma walitti bu'ellee torbe tokko achiin darbu beekte. Gaafa omti tokko kaate walirratti duulu waliif duula malee. Haa ta'u malee wanti amantaadhaan kaate kun immoo ibidda dandeessee dhaamsineetu walitti qabamte beekte. Wal qabsiifamte. Amantaan amma akka Masfiin Fayyisaa Roobiitti jira. Akka Masfiin Fayyisaa Roobiitti jira amma. Akka Masfiin Fayyisaa Roobii kuni kuma tokkootiitu miliyoon tokko jiraachuu mala. Saniif uummata saniif hubachiisuu qabna. If eeggannoon wanni tokko if eeggannoo godhu gaariidha bakka. Maaliif amma sooshaal miidiyaa irra wanni deemuu fi wanni lafa jiru garaagarummaa ta'uu mala seegalee gidee laaltu. Saniif uummata biyyaa qeerroon shanan gibee kana ummata achi jiru ko Oromoo hubachiisaa qabaachuu qabdi. Nuti rakkoon keenya rakkoo amantaa osoo hin taane rakkoo abini siyaasaa taphachuu qabna. Kanuma garuu qeerroonis kan deemaa jirtu haala kanaan ibsite. Ajandaa illee sirraan bahu duraan gaa sagantaa kaleessa eegeetiin ture. Kaleessa eeggalle biizii ta'eeti inshallah yeroo biraatti dabarsina. Asumaan xiqqashoo bakka kunoo baru yoo rabbi je inshallah walitti deebineeti akkasitti waa'ee ummata godina shanan gibee keessatti ijoolleen shanan gibee baay'ee gargaaraa jiranii waa'ee ummata Harargee je godina Jimmaa keessa jiru ummanni shanan ijoolleen qeerroo shanan gibee baay'ee isaanii gargaaru jira baay'ee galatooma garuu amma nama 13 du'ee ja'anii nama 100 wayiitti dhukkubsataa jira boolla tokkotti nama 4 awwaalamaa jira. Waa'ee sanirratti yoo rabbi jeebba. Sanarratti kaleessa sagantaa qabannee turre aanatu biitee egaa yaabashaa qaxaroosa jedhan sanaan sagantaa sanarratti argamuu dhabee dhiifama si gaafadhaa sumarratti inshallah yeroo biraa gaafaatti boqonnaa qabdu akkas dhufnee sagantaa kanallee ganan gibeetu gargaaraa jiranii isaanumaa dhaqqabuuf jirgin sagalee ta'uu qabnaaf. Okay galatoomi. Ayyee munir keenyaatillee galatoomii. Egaa akkuma kana itti jabaachuu qabna waan hundaafuu ijoolleen keenya ijoolleen hin jirtan Abduseen faan ijoolleen yoo jiraatanii waa'ee Jimmaa keessa ta'aa jiru har'aan kana information dabalata waan an argadhe irraa yoo tokko naa barreessitanii yoo jiraatan isinin galcha yoo jiraanne immoo anillee ba'uu barbaada alaa kulli haal baay'ee nu boonsitanii jirtu qeerroo Jimmaa galatooma isinin jenna akkuma kanaan itti fufaa. Jajjabina egaa humna isiniif haa kennu rabbiin isiniif jenna garuu kun beektanii wama talbaan yoo dhufte illee kiiloo tokko talbaa kiiloo tokko yoo fiddee eelee sibiilaarra naqxee xaxxaaxoftee dhuma yeroo mooyyeetti naqxee illee birciqoo shaayii tokkoon guuttu beektanii wama akkasiiti kanaaf bakka kennu nun barbaachisu garummaa inni rakkina amantaatiin kaaftee ummata keenya nagaa walitti buuftiidhaaf sodaanne malee sodaa isiillee hin qabnu. Isinuu manni keenya maal akka ta'e waan beektu jaraaf bakka kennuun hin barbaachisu. Kulliyaal mee amee Jimmaal isii ergee jira. Odeeffannoo dabalataa ijoollee qabdan yoo jiraatanii ummanni keenya akka amantaadhaan nama hin jibbine akka sanyummaan nama hin jibbine kana ummata ibsuu dandeessu. Muhammad Bulcha bayna deebi inviting keen jiru Yusuf Hussein obse obboleesso nabra le network rakkisaadha natti fakkaata ala kulli wallahi baay'ee gammade dhugaa rabbi yeroo majarri ala bicha sana guggubanii itaabbaatu akkasitti isin beeka wallahi ala bicha yeroo majarri guggubanii akkasitti daara Ukkerraa kaasanu maal abbaasa kana caalaa maal barbaannaati no longer naan jedha beekte Abduseen faaneessa jiru Abdusee
Abduseen as jala jiraate mee tokko ergee እና baay'ee tokko gammadee jimma koo wallaahi qeerroo koo anaa dhalatu otoo haati keessan tokko itti dhaltee jiraatte wallaahi laati anaa dhalatu. Qeerroo shanan gebe obboleessa aatillee ba'ee deebiinaa ergi ijoollee baay'ee isiniif hin ergaa jira. Mucaan kun maal asirratti dhufte of faarsiti naan hin jedhina waan jiru barbaachisaadha. Maaliif yoo jettanii yeroo nama haqni nama dhokochuun hin taatu. Haqa jiru walitti bakka jechuun neetworkiin hin jiru natti fakkaata. Niif erguu biyya jirtaniimu? Naasir Jamaalme yeroo shanan gibee obsine. Namoota baay'ee na biraa ta'e isin biraa ta'e allaa waala. Akkasi. Tokkummaa qeerroo siif ergee jira. Halo, halo. Haala wallaahi salaamu alaikum. Akkam nagaa? Birillee Jimmaa Abbaa Jifaar. Nagaa alhamdulillah akkam. Malee warraa rogeetiin Birillee Jimmaa Abbaa Jifaar. Sanyii mootii. Oh, anaa dhufuuf seenaa jenneerra. Seenaa sanyii mootii akkam? Nagaa alhamdulillah jirtu. Fayyaa. Baga jiraatte. Baga walumaanuu jiraanne egaa. Ayyee egaa waan irraa dubbataa ture dhageessee turtee natti fakkaatan hordofaa jirta. Ayyee. Mee waan dhaamsa irraa dabarfattu qabda? Ani waa hordofuutti hin jiru mucaa kana hordofaa jira. Ayyee. Natti as garagalchee immoo isaatu gareef si hordofaa jira. Mee isa kana wajjii haasee xiqqoo. Birillee Intala Abbaa Jifaar. Eenyuun inni eenyu jedhama? Ayyee. Halo. Ayyee mee irraa dubbadhu. Hayyee qeerroon Jimmaa badaa nu goonsanii Ayyee. badaatti gammannaa. Akkasii. Oppidiyoo dullatti warra durii hafe sana Harcaatota jaartota Hayilamaaraaf Mallas. danuu jiranii jara godoo irratti gubuu jiraan barbaadan qeerroo Jimmaatii kan hin dhaamu kana. Rakkoo baay'eetu jira dhugaadha sanallee waan irraa kuni hojii qeerrooti beektee dhugaadhaanis rakkoo baay'eetu jira. Sanas dagachoo osoo hin taane egaa sanas gara tokkoon ka'anii akka wanti nama gaddisiisu akka jirus wanti nama gammachiisu jira beektee. Egaa kaleessa waan nu gaddisiisu jira har'amu waan nu gammachiisu jira beektee hundallee gara keessee irraa dubbachuutu gaariidha beektee nama gaarii hojjete yoo jette hambeen kennineefi waan badaa hojjete sanallee akka dalagaa sanarraa deebi'uufillee dalagaan kee kuni waan gaarii miti irraa deebi'i jettee sanarraallee dubbachuun illee lammanuu tottolchaa deemtaa dhugaadha yaadni ati mukaaftee yaadan kaafamne dhugaadha rakkoon jira. Uummanni keenya fakkeenyaaf yoo fudhanne hayyuun keenya barii ganamaa tokko
badii tokko malee sababa inni maqaa hayyootaa keenyaaf seenaa hayyootaa keenya warra du'eellee warra lubbuun jirullee seenaa jira barreessee kitaaba harkatti arganii isallee qabanii mana hidhaatti darbatanii turan. Yeroo inni mana hidhaatti ba'ellee ammallee rakkoo cimaatu irra gahaa jira hin beeknaa. Kunillee waan sirraa'u qabudha dhugaadha. Kun waan sirraa'u qabudha. Oppidiyoo warri duriidha. Oppidiyoo dullattii warri durii hinuma jirti. Bulchiisaa jammaree. Godina keenya keessa ammallee jirti. Bulchiisaa jammaree hanga aanaadha hanga godina jimmaadha hinuma jirti oppidiyoon. Sirriidha kun. Nima jira. Jiraachuu keessaallee kan jarri dararaa jiranu warra kashlabboota ganda keessa fiigoo osoo hin taane hayyoota warra seenaa hayyoota barreessaa jiru warra dalagaa cimaarra jiru kana qabanii dararaa jiru mana hidhaatti illee yeroo achi ba'ellee ijoolleen akkaawuntiin baankiillee jira qabamee amma baankiillee qarshii ofii irratti itti fayyadamuu hin dandeenye faantu jirti. Citii baay'ee jira kanallee sagantaa itti qopheeffannee dhufuun ni barbaachisa. Haa ta'u malee amma immoo garuu torbee kana qeerroon jimmaa akkaataatti jirtutu nu gammachiisee jennaan waa'ee kanarraa haasa'aa jirra. An dhugaasiif himuudha beektaa? An nama tokkoffaa reebamaa turedha. Footoon kan koo godina jimmaa hin jira. Kan laxxafamee uffanni narratti murame an garuu. Calliseetuma obseetuma liibii kanallee hin seenu. Calliseetuma dhaggeeffadha. Oppidiyoo dullattii warri sun hinuma jiran addastaanaan borittaanaan. Dhugaasii himuudhaaf jechuudha. Footoo nama 8 jira. Footoon nama 8 sun godina jimmaa abbaa langee erga ga'ee ka'ee jira amma yawwan aannan beekaan calliseetuma taa'eetuma dhaggeeffataa jira. Garuu oppidiyoon dullattiin sun amma yawwan achuma jiran. Injijjiiramne saa teessumni injijjiiramne beekte gara godina keenya keessa teessumni injijjiiramne sanarrattis egaa atis rakkoo kee callisoo osoo hin taane silaa gadi baatee dubbachuu qabda ture. Osoo dubbattee nuti faana iyyine furmaata tokko hin nabu. Atis miidhamtee biyyaa baatee amma calliftee teessee illee rakkoo kee namatti ibsachuu dhiisuun kee kunillee rakkoo guddaadha. Silaa osoo gadi baatee irraa dubbattee furmaata tokko ni argatta jedhee. Nyaan sodaadha beeki. Isa kanaaf nan sodaadha. Isa tuna naasaa naa hin baatii tokko si erge malee nan sodaadha. Wanti sodaachisu hin jiru. Ati biyya keessaallee nama biyya keessa hin jiru. Angara sanaan sodaasa biyya. Sodaasa garas biyya keessaa minaaminiitiin. Isa biyya keessaa fixeen dabarfadde isa. Waan barbaadan godhaniiru sa'aatii sanatti natti taphataniiru. Achirraa dhiisee biyya jaraa gad dhiisee deemeera. Amma immoo yoo bilisummaan amma tokko jijjiiramnee erga dhufe. Yoo gara biyyaas deebi'uun namni mala. Ay gara biyya amma deebite atu abbaa biyyaati falmachuu dandeessa. Isa darbee fi maal isa dhoofuu maal jedhamti mammaakni wayii jira. Kanaafuu oppidiyoo warra duriisan gaaraa hanga godinaatti hanga gandaatti nurraa kaasuu qaban. Lammaaniif Dr. Abiyyiin jette nurraa kaasuu qabdan. Shimallis Baqqalaas Shimallis Abdiisaa nurraa kaasuu qaba. Oppidiyoo warra jalaa hanga ganda keessa jiranutti. Rakkoon guddaa jira nan beeka. Godina Jimmaa keessa rakkoo guddaatu jira. Gaaraa jijjiirame malee godina keenya keessa wanti ammallee jijjiirame hin jiru. Teessumni suma duraatiif sanarraallee inshallah. Keessaan ni dubbisi yeroo biraatiin irratti qophoofne dhufne irraa dubbachuu dandeenya. Waan sirraa ga'e kana uummata dabarsuu qabda. Har'aaf waa'ee qeerroonii arcaatota kottee duudaa akkaataa jarri harkatti fashaleessaa jiran hojiin jarri Jimmaan keessa rakkoon tattaaffii godhaa turan illee harkaa fashaleessuu jiraan na gammachiisee ammas immoo akka uummanni Jimmaa kun nama nagaa ta'e amantaa namaan tuqne sanyii namaan tuqne akka nama gandaan nama qoqqoonne nama nagaa akka ta'e uummata kanaaf ibsuu feetanii egaa atillee yoo yaada kanarratti yaada dabalataa qabaatte. Qeerroon Jimmaa badaa nu boonsanii badaatti gammanne amma saanaa dhassaanaan boolis saanaan qabsoo itti fufanuun jedha. Itti fufa qabsoo bilisummaa. Amma dandeenyuun bira dhaabbanna itti fufna qabsoon dudduubatti deebi'uun qabu. Hanga Oromiyaa Afrika galfanne biyyi Oromiyaa jedhamtu kun biyya keenya taatu hanga mirkaneeffannutti itti fufnaan jedhaan.
yaada qabdaa wallahi akka kana galatoomi gaawaan ofii. ayyi atillee galatoomi baay'een gati galatoofadha Abshiraati yeroo biraa inshallah waliin seenna waan jiru inshallah mee gara keessaatiin nuti. ayyi taate Ijoolleen dhukkeen irraa kaasaa jirtan dantaa keessan hin qabu han adda gammachuu guddaa keessa jira qeerroon jimma jiraadhe silaa jira wajjiniin. Maaltu alangaan farda leenjisaa baay'ee faar. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bililleen tala sanyii mooti. Fayyo alhamdulillah akkam nagaa keeti? Nagaa wallahi galata rabbi maashaallah yaadatti har'a irraa dubbatartu baay'ee tokko namatti tola. Ayyee galatoomii. Yeroo hedduullee waan ati dhuftee irratti dubbattu inuma hordofaa. Atillee jajjabaadhu janu jabeessite akka intala jimmaa taate tokkotti. Galatoomii waan ofii. Waa'ee qeerroo jimmaa irraatti immoo wallahi qeerroon jimmaa baay'ee tokko nu boonsanii. Silaa qabsoo Oromoon geggeessu keessatti dhugaadha beekamaadha seenuma keenyatu dhokatee jira malee qabsaa'onni ijoolleen Oromoo jimmaa seenaa guddaa hojjetanii jiru beekte. Wallahi ammallee hojjetaa jiru saa. Ammallee hojjetaa jiru si garuu inshallah akkasitti nafu ittuma fufaa garuu immoo waa'ee ammallee taanaan jijjiiramni akka inni godina jimmaa dhufee aanaa fi ganda hundatti lafa qabatee oppidiyoon dullatti warri dur ummata keenya jeequudhaan waan adda addaa shororkeessaa godhuudhaan ijoollee keenya biyyaa baasaa turan hanga jarri aangoorraa buufamanutti. Akkasi. Ammallee ganaa jijjiiramni jira jechuun danda'amu. Fakkeenyaaf godinuma jimmaa keessatti iyyuu naannoo nu itti jijjiraataa turre keessatti hanga wanaa bulchiinsuma warra waggaa 5 waggaa 6 dura turantu aangoorra jiru waan ta'eef. Jira amma aanaadhuma kan koo keessaa illee jechuudha. Ijoolleen xiqqoo si sochii qabdu waa'ee mirga si falmattu hudduu keessa dhiitamte mana hidhaatti darbatamuu fi halkan manni itti caffamuutti jira. Ammas taanaan dubbiin inni gara keenyaa kun ammallee waan nama sodaachisu garuu inshallah sirreessina. Suutaan miidhaan deemaa jiranii beektanii. Wallahi sirraa garuu kanatti nafu waan baay'ee yeroo taa'ee jedhu wanni sammuu keessa deebi'ee na dhukkubu magaalaan Jimmaa akkuma beekamtu magaalaa Oromiyaan qabdu keessaa magaalaa tokko. Sabaaf sablammootuma hedduu akkuma magaalaa Finfinnee jedhamuun dandeessi sabaaf sablammoota hedduu of keessaa qabdi garuu mirgi Oromoon achi keessa jiraatu tokko heeraa fi seerri isaa kabajamee fi keessa jiraachuu hin danda'u Oromooni. Garuu bari ummanni keenya Jimmaan yeroo baay'ee kan akka kana dhuftee abbaan argite keessa fiiguu barbaaddu akka horii abbaan qabne tokkotti ummanni keenya waan gara laafessa ta'e beektee ofii ala bule waan nama of manatti bulchu ofii lafa bule waan gara laafessa ummata keenya argiteeti jechuudha kan isin amma ummata keenya takkas taphachuu barbaaddu. Akkasi wallahi ammallee taanaanii qeerroon Jimmaa fi warrumti qabsaa'otni Oromoo Jimmaa kanarratti gadi fageenyaan hojjechuu qabu. Gara laafenni ofiitii sireerraa bu'anii gola ofiitii ba'anii fidanii Oromoo gola bulchanu takkaan waa tokko inni godhan jiru waggaa 150 gabrummaa jala nu bulche malee. Wallahi. Arra magaalaa Jimmaa garuu yeroo dhiyeenyaa kanan beeku malee waggaa 5 dura kan hin quba qabu magaalaa Jimmaa keessatti fakkeenyaaf ennaa karaa deemnu keessatti akka magaalaa Ormaatti afaan Ormaa dubbataa keessa dabarna malee afaan Oromootiin bitteef gurgurtee keessatti raawwatama ammallee bulchiinsi Jimmaa gadi fageenyaan kanarratti hojjechuu qabdi yoo kanan ta'in immoo isin wanni finaan gorra teessee uummata Oromootiif hojjedha jettu kan jiru. Inshallah kanarrattis gadi fageenyaan egaa keessa ilaallee inshallah sagantaa fudhannee dhufnaa. Egaa beekte haadha mata duree waa'ee qeerroo Jimmaa maqaa balleessuun haa dhaabbatu kan jedhuun seenne egaa atillee galatoomii obboleessoo nama baay'eetu carraa na gaafataa jira waan ta'eef egaa inshallah yeroo biraa wal agarra. Ayyee galatooma ammallee itti fufii nullee fi cinaa jirra ofiisillee tokko hin dabarfanna yaadatu.
Ayo. Hasan Alami. Bye. Ada bang kabel feji jalan tau. Manichi mana taarati mana nagasam dema. Kena balar carta, una gumma berada jara. Badi barka, dosti arjan sagin namagari. Kena balar carta. Badi barka, dosti arjan sagin namagari. Abaji paranja pamuticha, Shanangi be isanu mabucha. Dona jima senasirata. Abaji paranja pamuticha, shanangi be isanu mabucha. Dona jima senasirata, dalon ras kono sinadata. Jore jore ke birrananda, kota jimma makasanida. Adab sena shanengi beke. Ali bala jessera qabu. Jore jore ke birrananda, kota Jalla salam ni baydedi. adab sena shanengi beke sa. Ya biyya ko gari. Kota kabaji mabaji pari, sifani makasani pari. Daga deno makatayi padu, jalla bari ispa ushamsati. Abang kota tajimo, dabari dam jalla kasikimo. Kikiroma tencha fakkinama. Hojiin qirroon jimmaa hojjetaa jirtu yoo si gammachiise sheer godhe jimma qofaaf miti tu jimmaan jeeqame hunda keenya jeeqama yoo jimmaan kabajame hunda keenya kabajama gaafan of faarsee gaafan biyya koo faarsee waan gandummaa faarsu lallabu sinitti hin fakkaatin ani yoon biyya koo jaalladhe biyya namaa jaalladha yoo biyya koo jibbellee biyya namaa jibba kanaafuu kamtuu keenya kan namaa wanti jedhan hin jiru jimmillee keessanii gaafa jimmaan waan gaarii hojjete gadi baa faarsaa gaafa wanti tokko argame gadi baanee arrabsu qofa osoo hin taane jechuudha. Qasir bakana naafimi Miftah artist Miftah Mahmud Abbaa Bilguu jedhama. Hajuddin Aliyyi si ergee ture bara. Biyyi koo jajjabaatanii jiru. Qeerroon keenya jani jabeessanii jiru. Shanangi isaan mabucha. Hello? Hello? Networking qabdan. Abdul Jabal. Muhammad Musa. Uffachuun qofti nama godhu beektanii namummaan kee kan itti madaalamu jecha afaan keetii ba'uufi jecha onneen kee sammuun kee maddisiisu irraa kaatee namummaa namaa madaaluu dandeessa. Namoonni ammaas jalatti eenyu Muhammad maali jettanii uffatanii as jalatti barreeffamni isin barreessu qubee kanaaf ittiin barattu obboleettii kee tokko lammii kee tokko fira kee tokko aalii kee tokko ittiin arrabsuudhaaf miti. Qubeen amma ati itti qabattu kun yookaan qubeen kee illee sirrii miti jechuudha. Waan irratti garuu gammachuu keessa jira iddoon tikee waan feetu jechuudha. Waan hin gammadee jiruuf waata. Suuressa koomintatti beekamaa. Anaa keessan qeerroo Shanangibee. Hasan Adam argatanii maqaa isaatiin ilaalaa. Adamaan rakkoo qabaree.
Mazi Haji. Bye. Ashenya Mabuba. Jidduu kana waan baay'ee waan gammachiisu natti dhaga'amaa waan jiruuf baay'ee gammachuu qaba. Halloo. Assalamu alaikum. Salaam alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Akkami nagaa Kana qabda? kuma alhamdulillah waaqirra jimma irraa Baay'ee taa jirtu rojimmaa baay'ee daabu. baay'ee waan nama gammachiisudha seenaa Oromoo keessa. Alaabicha geessanii wusti libsi harmee jaraati fa'aa hodhisiifatan. Wusti libsi jaarti jaraati fa'aa hodhisiifatan. Alaabaa saree nutti hidhamnaan fudhattee bowwaatti hallayyaatti fiigdee fudhatanii jimmaan keessa fiiguu bara. Kan ofii uffattee kan diinaa yeroo akkas gubdu baay'ee. Wallahi baay'ee nama gammachiisa. Dhugaan gammachuun koo daangaa hin qabu. Ammallee beektee akka kanaan itti fufan jenna. Gammachuu waliin natti dabalee anaaf akka kiyyaatti anaa fi miti Oromoo ijoollee Jimmaa hundaafuu yeroo isin kan ofii uffattee akkas kan diinaa asfaaltii gubbaarra dhaabattee kibriitatti qabsiiftu ofiitiitti jiraachuu iyyuu of sodaatte tasiitti waa hiriira baanaa dhiisiiti ofiitiitti iyyuu jiraachuu of sodaatteetti akkanatti wal bira dhaabbachuu qabnan jedhaan. Jimmaaf Wallaggaa Ismaal jettaa maalum baayitii dhiisiitti eshi haadhoo koo. Nama wayitu sirba Miiftaa Mahmud kana na affeertu malee jedhaas jala. Egaa gammachuun akkuma kanatti itti haafuuf hin jedha. Atis yoo yaada kee xumurattee ijoollee biraatti dabarsuu nan danda'a galatoomi. Ayyee galatoomi Ayyee Jimmaa hamlee ulfaadhaa taa'aafii galatoomaa gadi galanni hamlee keessan kennaafi. galata akka taaddu. Ayyee galatoomi. Abshir. Allah yaada. Daqiiqaa lama qofa. Maaliif barreessan waliin haala jechuun qarajaa
sumaaf na boora'ee itti kan koosii dhimmaa deemisa haati baatu biroomi kootitti bituu demaa dafettisa kan sumaaf na boora'ee itti kan koosii dhimmaa deemisa. Hawwicho sigamo Hawwa merre Hawwa me tokko barreessi. Hawwaan hin jirtu meerre tokko naa barreessi. Agaroo fi gembe nari muda fatu Uda dikkan sari kesuma jalachoe Mabiye moti jemabiye kuba Bona jenang kabu kesuma tudufa Agaroo fi gembe nari muda fatu Uda dikkan sari kesuma jalachoe Madari kibe manike Jimma qofa faarsita. Enna tada adda kana laba gube jimma ka. Jimma tu gube si faarsa Mina ini tu no. Ina farisa balla. Anille sinin jaladda wallahi. Awan injirtu bar tokko barreessi jire seeni jedhine sajir. Imani malik tunang manno. Kalau ko jalan jirtu mo na dide bakter ko janan giftu. Hawwicho ne sajirti. Annata da ijoolleen yeroo hundan talli kun jimmaan jatti jettanu maal taatani? Kolfuudha wallahi baay'ee gammadee jira kana caalaa aboo. Hawwaan hin jirtu. Wai qeerroon gumaa tokko dhufeera ay qeerroo gumaa wallahi sun qalbiin si yaada dhufte abbee buna danfiseetu no ija ala laalu. Qeerroo gumaa seen. Qeerroo gumaa maal taateen seentu? Oromoo faras. Tu arrabaatiin maa number 1 deemati. Eenyuun viizaan ergaa fi gara Jimmaa geeruu fi moo gara Kuwaitiin dhufuudhaaf kan inni viizaa barbaade. Nan kennu online nan ergaaf. Gara barbaadetti nan ergaaf viizaa. Asis yoo dhufuu barbaade qeerroo gumaa baay'ee lammata erga ba'uufani. Osoo bunan dhugin sidiisee baay'ee ture. Faatee Arsina blogsi godhe ani Facebookaan. Tarii na arrabsite taa warra na arrabsu waan hin kaa'u bare intinaa keessa. Hawwaan merre. Tiko, Sabramata, Asha Salamata, Tiko,
زمزمة عشان سلامتا يجيبو كلام مريبتا رانجي مناتو ديمتا مني مني يدوتو ملتا زمزمة عشان nama waan kanarraa information qabu barbaada. Deemasin oduu አንድ ነገር ኦፖዚቲቭ ዋን ባይ ደቂቃ ስንካው ፔጅ ኮጀለት ደቂቃ ከብ ኦሮሞ ጅማ በይቲ Oye, abdiye lab. Kerro sigimo. Seni kuno si perge. Kerro ngumalde. Yeroo gammadu maatti sinaata ko ijoolleen tokko tokko yaa rabbi gammachuu ko na baay'ee jidduu kana torbe kana gammachuu baay'ee qaba. Ijoolleen itti gubate summaa inni achin nu gubani gaaraan nu gubani godaan nu gubani nusuma dhaabbanne hin kufnu. Zamzamatu asham salamata Zamzamatu asham salamata Ibnatu dima Way Jimma ko, way Kero Jimma. Nama baay'eetiif hin ergee bakka ችግሩ ከቴክኒክ ነው ስርባ ከናን ቦዳ አደባና ብሎክ ነጎዲ ብልሌ ወላሂ ሲንጎዳና ኦቦሌቲ ኮ ብሎክ እንጎዳና እንትናን ቀቡ ማሰላማ ናስር ባይ gaafa gammachuu qabdanu gadi baate abbaasa gaafa ati gammaddu nama aaruutu jira beekte diina yeroo sanatti beektamiti xirriggof jala alanalan bosa qajalatti Jimma koo keessatti alanalan boruun sitta saase alanalan sidabsiisa qalbii